Hayyee walitti deebinee jirra kabajamoo maatii chaanalii kiyya. Chaanalii kanaaf haaraa taanaan maqaan kiyya Dr. Abarraa Olaanii jedhama. Subscribe gochuun, like, share gochuun maatii ta'uun dagatinaa jechuun barbaada. Amma gaa mata dureen qabadhee jiru mata duree gabaabduu waa'ee miidhaa iirfoonii fayyadamuun qabu kan jedhudha. Kanas maaliif kaasuu barbaade? Akka dhaabbanni fayyaa addunyaa jedhutti namoonni miiliyoonotaan lakkaa'aman keessumaa dargaggoonni sababa rakkoo itti fayyadama iirfooniidhaan kan ka'e gurri isaanii waggaa waggaadhaan rakkoo dhageettii godhata kan jedhutti jira jechuudha. Kanaaf egaa mee iirfoonii fayyadamuun rakkoo akkamii fida kan jedhu, akkamiin rakkoo kana fida kan jedhu akka armaan gaditti waliin haa ilaallu. Yeroo ammaa egaa akkuma amma kaasuu yaale namoonni hedduun keessumaa dargaggoonni muuziqaa adda addaa dhaggeeffachuufis ta'e bilbila haasa'uuf iirfoonii gurratti suuqqachuudhaan fayyadamu. Akkasumas immoo mataa irrattis akkuma suuratti argitan kana kan godhatamu kanas hedduun ni fayyadamu. Iirfoon fayyadamuun akka nuti nama naannoo keenyaa hin jeeqneef gaarii ta'e haa ta'u malee osoo hin beekiin akka of miidhaa jirru beekuu qabna. Yeroo dheeraa iirfoonii fayyadamaa jiraannaan akkasumas immoo sagalee guddaan hambannee jirra taanaan jechuudha. Miidhaa iirfooniin fidu sababa garaagaraan dhufa. Kan jalqabaa guddina sagaleedha. Yeroo gabaabduufillee haa ta'u, yeroo xiqqoofillee haa ta'u sagalee guddaan iirfoonii fayyadamnee yeroo dhaggeeffannu iirfooniin sun gurra keenyatti dhiyaatee yookaan gurra keenya keessa seenee jirra waan ta'eef iirdiraam yookaan taamburii gurraa baay'ee miidhuudhaan rakkoo dhageettii fiduu danda'a jechuudha. Akkasumas immoo turtii itti fayyadamaadha. Sagalee masaallee xiqqeessinee yeroo dheeraa yoo itti fayyadamne suuta gurra keenyatti hiiqee waan jiruuf taamburii gurra keenyaa miidhaa akkasumas lafeewwan taamburii gurrarra gara sammuu geessan miidhaa rakkoo dhageettii fiduu danda'a jechuudha. Tokko guddina sagalee yeroo gabaabaaf haa ta'u itti fayyadama. Lammaffaan turtii itti fayyadama. Inni sadaffaan immoo infekshinii gurraa fiduu danda'a. Dhageettii qofa osoo hin ta'in. Sababni isaas nama biraa waliin yeroo qooddannus ta'e yeroo warra keenya bushinu iirfoonii sana. Yeroo hedduu egaa iirfoonii tokko nama hedduutti itti fayyadama. Gurra nama tokko gurra nama adda addaa keessa seenee ba'a. Akkasumas immoo yeroo keenyu kiisii keenya keessa akkasumas bakka adda addaa keenya bakka adda addaa nuti keenya sana fuunee yeroo fayyadamnu ji'a tokko ji'a lama ji'a sadiif bakki inni taa'e sun akkasumas gurri inni nama seenee ba'e sun waa fuudhee ba'a jechuudha. Yeroo kana deebisnee osoo irraan qulqulleessiin gurra keenyatti seensisna kun immoo infekshinii gurraa fida. Jarmilee adda addaa gara gurra keenyaa seensuudhaan. Kanaafuu miidhaan gurguddaan iirfoonii fayyadamuun qabu tokko guddina sagalee isaadhaan kan ka'edha. Lammaffaan turtiitti fayyadamaadha. Sadaffaan immoo jarmilee adda addaa gara gurraa seensuudhaan infekshinii gurraa fidudha. Haa ta'u malee kana malees egaa dabalataan maal fiduu danda'a? Namoonni yeroo dheeraaf iirfoonii fayyadaman tiniitas yookaan gurra keessaa iyyuu gurra isaanii keessaa yeroo iirfoonii sana baasan yeroo noormaalii gurra keessaa iyyuu akkasumas immoo sagalee gurguddaa jibbuu hyperacusis kan jedhamu. Akkasumas guurii gurra keenyatti baay'isuu kana malees immoo sammuu keenyallee miidhuu danda'a. Sababni isaas elektiroomagneetiin waan hojjetuuf elektiroomagneetiin iirfoonii irraa dhufe kun taamburii gurraa seenee lafeewwan gurra keenya keessa jiru seenee gara sammuutti darbaa kun immoo yeroo dheeraa booda gurra keenyallee miidhuu danda'a jechuudha. Miidhaa iirfoonii fayyadamuun qabu hedduu haa ta'uyyuu malee isaan keessaa kanneen gurguddan akka armaan oliidha. Kanaafuu gaa maal gochuu qabna? Tokko yoo danda'ame iirfoonii fayyadamuu dhiisuudha. Lammaffaa immoo yoo fayyadamuu dhiisuu dadhabne sagalee xiqqeessine yeroo gabaabaaf qofa fayyadamuudha. Kana malees yeroo fayyadamnu sagalee guddisnee banuu dhiisuu gonkuma kanarraa of qusachuu sagalee guddaadhaan iirfoonii dhaggeeffachuurraa yeroo gabaabaaf illee taatu. Akkasumas yeroon qulqulleessuu kan gurra keenyatti seentu sana paartii sana yerootti qulqulleessinee fayyadamuu qabna. Warra keenyee yeroo fuunee gurra keenya seensinu namni biraatti fayyadamee yeroo gurra keenya seensinu infekshinii gurraa nutti fida akkasumas guurii gurraa nutti baay'isaa rakkoo biraa waan fiduuf yeroon qulqulleessuu qabna. Kana malees immoo gosa iirfoonii filachuu qabna. Gosni iirfoonii jiru kan gurra keenya baay'ee miine isaan kana fayyadamuudhaan muuziqaa adda addaas dhaggeeffachuu ta'e bilbilaa ta'uu isaan kana fayyadamuudhaan dhaggeeffachuu wayya jechuudha. Waa'ee miidhaa iirfoonii ilaalchisee barnoota ni gabaabsee qabadhee jiru kanuma waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa turtii gaarii.